Ufte gamma. Afur keessi tuqe amma Yesuus bira dhayinaan. Nagaate akkam jirtu? Arsii lijjatti arsii. Nagaa jirtu? Nagaate fayya qabda akkam? Wallahi kanarraa jechuudha. Yoo wanti singute asaa jirtu yaa ni muddame sanumaaf yaa. Muddama rabbi si abaasu. Mootummaallee muddamaatuma jira. Atis numa muddamta akkam? Shaada qabachuufi? Shaada qabachuufi. Yoone kootu teenyaati wallahi kootu kara tokko waaqayyoo tokkicha sana. Kan namni hin fannifne kootu jechuu jirraati. Wallahi kootu. Lekki. Lekki dhiisa. Gaafii qabda? Lekki nama harkisiinayi. Kootu sin gaafii qabda? Gaafii man qabaa? Gaafadhu. Wanta gaafii natti ta'eetu jira. Ayyee. Hayimaanotii jechuun wanna fide ragaa fide naan hin jettu kaa jechuun amalaan. Yoo na gaafatte anaa fide malee ani yoo ati jette waan ati dubbattu waan ragaa hin qabne hin jedhin nutti bakka kanan dhufina waan hin jedhu waan ragaa hin qabne waan hin argine wangeelaaf qoraan irraan dhufina. Qoy kana hubadhu kaa dursa wannan jechuudha. Ragaa fide naan hin jedhin jetteef hin jedhee. Ayyee. Okay, jechuun yookaan ani ragaan qabaanne waa tokko wanta yaada koo keessatti uumame tokko gaafadhee baruu hin danda'u. Yesuus illee ni qaba bitadheen jira meeqa isin garsiisa. Ayyee. Maal bitatte? Itti kufeeti gaafadhu. Yesuusin bitadhe kalee. Maali ustaaz Yihudaan sinitti gurgurate moo qarshii 30? Qarshii doolaara 30 bitee sin argisa mee qoya. Ajaa'iba jettani. Mul'ata mee qoya sin argisiisa. Kuno. Lamaan bitee waan. Oh my god. Kiristoosuma moo gadi kusa asin kaayaa qoya. Kan itti amalu Kiristoosi. Kun Yesuusi kun Ciisaadha kuno. Kamtu. Wow, si coba-coba kamera. Guyyaa tokko har'a mana keessanii guyyaa tokko immoo si waammata. Maaltu na yaammata? Asi bira jiru. Na yaamu dubbachuu didee bar. Yaa Rabbi. Maal rakkoo qabu ustaaz hin deemtu hindi deemtanii akka hindi asii waammatu. Hindaka akkasii. Ani kan hin jedhu maal gocha bitatte? Bakka dasuma jedhin gurgurani waaqayyoodha jedha gooftaa kunoo jedhanii gurguranii akkamiin namni bita jedheeti namaan asuma gurguran wallahi ganduma kiyya kana Ameerikaa. Maalitti goota bitattee ati silaatti namantu. Isinumaa fiduudha ka guyyaa gartee na haajamsiise kunoo gooftaa fudhadhu naan jedhan hin qabaan jedhan ka. Lamaan qaba. No amansiisu bakka wanti nuti isin hin goone hin jiru isaa. Keessa kaayyadhaa qabame wallahi waa kunoo keessus kunoo seene arre itti hima. Kaleji mana bumas kuno. Mali. Lama jaran sanu. Isa fi Yesus. Jesus and Isa. Dubada. Amo koste jechuudha. Dhugaa bara. Ani bar faranji waan kana. Ammati waan kana Yesus yetteni ni amanta. Ay naman. Akkas amanta nu godhe faranji da biyya Google nu godhe. Muhammad jette Muhammad suuraa keessa ka biyya Bangaali dish argita malee Muhammad jedhamee ka suuraan isaa hin jiru. Allah jette hin jiru. Kana jettee faranjiin kana waldaa hundarraa qabdi. Itoophiyaa keessa kanuma hin jiru. Kanuma fannifame. Injira. Ana bira injira. Maali? Kiristaanni kun sirriidha dura. Ortodoksiin Maariyam dubroo rifeensa si shafanatte akka Islaamaa laal. Hijaaba kayyattee dhaabbattu kana godhan. Ta rifeensa akkana wootee ta'e sun jirtu. Kabaja Yesuus kan mudoora kayyattee laal. Hin beekti bar faranjiin tun bar dhugaa. Afrikaa tana taphachuu jirti malee. Allahi. Okay, gaafadhati gaafii kan keema. Nu amma kanatti jettu amannamoo kan macaafni keenya nu jedhu amannamoo waan miyaadha amanname. Wallahi waan abbaan fedhe waan Yesuus jedhu miti waan Waaqayyoo jedhu salaasantu caalaa waan wangeelii jedhutti ni amanta. Na dhagaye abbu na dhagaye abbi samoonni dhufte takka argite. Maal jettu? Abbi samoonni dhufte takka argite ka footoo namni akkanuma abbartee amma dammoo waan gaafattu yoggaa waa gaafatti si deebistu takka argite. Jechuun ayeti waan maashina faranjii waa fidee takka teknooloojiidha dura deemtee jirti. Beekumsa. Barumsa. Okay. Maali? Inaasota Amaariffaa baastanii itti haasa'uu dandeessan.
Ishi sun dhugaa dubbatti moo haara dubbatti? Hin dubbatti baay'ee dhugaa dubbatti. Dhuguma sin gaafachaa jira dhugaa rabbii. Hin dubbatti yaa dhugaa. Dhuguma dubbatti waan jiruu fi waan gaarii waan dasiif. Waa hedduu gaafadheen ture haa? Hin dubbatti. Isaan yoo ragaa ati beeyte waan beeyte na waan san ragaa wangeela keessa argachuu quraana keessa argachuu dandeessaa jechuudha. Muhammad ergamaa rabbiiti miti ergamaa rabbii sin jetti. Bakka hunda ragaa si kennetti. Waa baay'ee na himtee jirti. Hunda sini. Ka waan maashinni kun beeku sammuun teenya waa wallaalte yeene hin dadhabdee maati. Ati waan wangeela jiru fudhachuu diddee dhugaa rabbi. Wanta naan hin beekne isheen natti himtee jirti. Amen. Akkasi. Fudhatteere. Ishii dammoo qaqqee fudhattee jira akkamitanii fudanne yaa. Dammoo wanti isin jettanii fi wanti ishiin jettuyyuu gargari maal akkamitti isin caaluu dandeeche mee abbuu natti himuu dandeechanii? Maashina nama itti guure barsan maashina maal na caalu maali waan akka profeesari namni adda addaa waa itti guure beekumsa kiyya limitiidha waan san narra beekee jechuudha waan maashina nama itti guure nama miti bar waan lubbuu qabaatii miti bar. Okay namantu jechuudha akkas taaniin. Namantu jechuudha akkas taaniin. Maal baay'ee kuno TikTokitti amanaan jiru TikTokirra waliin jirraami TikTokin viidiyoon akkana agarsiifti. Kuni kanaa miti TikTokii fi isheen. La waan hunda jechuun soorsii irratti waan dogoggoris keessa ni jira. Barsiisaan amantii kiristaanaati islaamaatu hawaa barsiisu hin dogoggora. Waliigalee dogoggoree waan hunda keessa. Wanta ati naan jettuu fi wanta nani quraana. Maal siin jetti fakkeenyaaf? Quraana. Gaafii wayii si gaafadhee musliima keessaa quraanarraa ati kanaan jettu kan biraa ta'uu danda'a. Isheen kanaan jettu kan biraa ta'uu danda'a. Amma isin baay'inaan kan barsiistanii kan biraati. Isheen kayeetu kan biraati. Maal jettare kanarratti? Namni waan san itti godhe kiristaana bara islaamaa miti jechuun waa islaam kiristaanarraa waa gurra naree jechuun waan kitaaba irra hin jire waa hunda beekee namni sana ittiin guuru bara. Ajib ingaafattaa. Maal gaafadha? Ingaafattaa si banaan. Ani kitaabaan abaami kun kitaabaan bira jira maaltu isin nagee? Ani kitaabaan beeku. Kitaabaan beeku. Ani kitaaba quraana beeku jechuun ani araba qara'uu danda'u. Wangeeloo ni beektaami? Wangeelli makkiyyaa kanan beekaa. Wangeeloo gaafadhu. Okay waan sin jettoo Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee moo du'ee isaa kaasee moo Waaqayyoo kaasee jetteen Waaqayyoo kaasee sin jetti akkam taata? Na guddisi sobaa. Na guddisi. Ati hin dubbistaa qubee afaan Oromoo? Nan dubbisa rakkoon qabuun. Hin fudhattaaree wangeela? Na guddisi ani si agarsiisaa na guddisi kataka. 26 Kai kamera si bana. Kamera kam godha? Kamera maal itti godha? Koi ribatti si agarsiisu edaan. Maal agarsiisu kitaaba irraa moo wangeela irraa? Saadaan na dafa. Saadaan tuma fofta. Koi dura gaafi si gaafadha. Birriiti jarraalii naay. Koi dura gaafi si gaafadha. Hayimaanotii musliimati moo kiristaana dura jira? Na himi kana dura. Islaam. Islaam. Islaama. Akkamitti? Adam islaama irratti rabbiin uume ilma namaa hundaa'u. Bakka kanatti Adam islaama moo kiristaana jette? Okay. Islaam. Okay bakka kanatti hin gaafadhu. Sagalee kee ol qabadhuuti hayimaanotiin dursa jiru kamiidha gadi gaafadhu. Gaafadhu otumaan siif fidi otumaan. Kain gaafadhaa taale. ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ሙስሊም ነው ወይስ ኦርቶዶክስ ነበር? ክርስቲያን? ስለ ቅድመ አያቶች ሃይማኖት እርግጠኛ መረጃ አለኝም። የቤተሰቡን ታሪክ ለማወቅ ወላጆቹን ወይም ትላልቅ ዘመድውን መጠየቅ ይችላሉ። ማለት እንዴ ጃንጁን ትንሽኒ አስጋቢ የኔ ከታበራ ጋፈር ጂሚና አቻቲቪቲ ቆያ ከነምን ተቆ ጋፈዳ አሳይሺ
አዳሚ ክርስቲያን ሞ ሙስሊም ቱሩ ቆይ ከነው አማጋፋ አዳም ክርስቲያን ነበር ወይስ ሙስሊም ነበር? 아담은 기독교와 이슬람 모두에서 중요한 인물로 여겨지지만 특정 종교를 믿었다기보다는 인류의 조상으로 묘사돼요. ሰሚኑራ ኑምበር ረጋ ከኛ ቁርአን ከይሳ Kana miti wanni jennu an barreeffame. አዳም ሙስሊም ነበር ወይስ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነበር? አዳም የሙስሊምም የክርስቲያናም እምነት ተከታይ አልነበረም። ምክንያቱም እነዚህ ሃይማኖቶች ከእሱ በኋላ ስለተመሰረቱ ነው። አዳም በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን በብዙዎች ዘንድ የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የእምነቱ ተከታይ ከመሆኑ ይልቅ የክርስቲያናና የእስልምና እምነቶች መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። አዳም ሲብረ ክርስቲያን ብረት ዲቤ መጋፊን እንታልቲ ኑረ ዴብስቴ ጅርቲ ማሽኒ ጥያቄ ግልጽ ስላ አዳም ነማመንቲ ቀውሙን ቀብኔ ኦኬ ነንጋ ፈተሺ ነው ሰኔ ምን ቀው እቹን ጀት ይበር እንት ይበር አዳም ሃይማኖቱ ምን ነበር? አዳም የተለየ ሃይማኖት አልነበረውም። ምክንያቱም በወቅቱ ሃይማኖቶች አልተመሰረቱም ነበር። እሱ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በቁርአን የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የክርስቲያና እና የእስልምና እምነቶች መሰረት ነው ብሎ yes አከም ጅርታ ነጋን ሲፋታው ጅራ ገለተ ረቢ አከም ገለኔ ሳፋታው ዮሚዮ በረበራን አቲ በርሲሳ መጫፋቲ ሞ በርሲሳ ቁርአናቲ ለቹቲ አማ መጫፋ ሲምበርሲስታ ቁርአና ሲምበርሲስታ ጀቹ yep okay ከራተኮ ባስተሪ ከራተኮ ሼኪ ጀቹዳ okay la baradheetu man echun islama echun ama fakkeenyaaf namni kolleejjitti nama wante ama warra maal jettanin seenaa wangeelaa barsiisoo jira amantiin qabu ammoo namni san hin barsiisa hojii waan baratee mindaadhaaf barsiisa jechuudha waan dhugaa waan majiru barsiisa ofiittiin amanuu jechuudha. Okay mee macaafa kana eenyurraa baratte akkamitti baratte gaaffii si gaaffii kana akka tenaa deebistuun barbaada. Macaafa namni irraa baradhe takka macaafa afaan Oromooti afaaniin dubbisee akkasuma gartee namarraa hin baradhe keenyatti. Okay baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola. Mee macaafuma keessaa gaaffii si gaafadhuun qaba. Gaaffii lamaan sadan tokko gaaffii gurguddaa wayii si gaafadha. Ayyee. Gaaffii kana akka tenaa deebistuun barbaada. 1 second. Mee macaafa keessatti wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 6 kaastee 10tti gaafa deemtee dubbistu dubbistee kaateeti macaafa kanatti hiikanaa laatta akkati. Hiika akkam hiika laachuu danda'u hiika laachuu danda'u afaan Oromooti afaan Oromoo hiika ittiin godhan. Afaan Amaaraa yoo naan jettee baradheera barsiisaa jechuudha naan jettee miti. Amma asirrattis gaafan si ilaalaa ture. Macaafa kana barsiisaa turte. Ibsatti laachaa turte. Barsiisaan jira barsiisuuf illee ittumaan fufa waan siin jedhe. Inni kun akka yaada keetiitti. Ati akka gootayyee ani baradheeti quraanaas wangeelaas na wajjin haasoyta yoo haasoyne waan biraa dhiisi. Ati dura hojiin kee maali barataadha moo barsiisaatu? Ani already just normal ሰው ነኝ እኔ normal ሰው barattee wangeela ni barsiiftan lallabaadhaati moo bas baqa normal ሰው lallaba okay ega lallabaataati let's talk bible no hojjaa feetama quraana bible sifaanaasa okay go bas bible irratti yesus kristos siif maali naaf yesus kristos gooftaadha garuu gaaffii koo dursanaa deebisika macaafa qulqulluu si dubbisa maali dubbistee deebitti naa laatta si dubbisa deebii maali achumarra jechuun waan jiru akkamittiin deebii afaan oromoo dubbisee deebii akkamittiin si ilaadda amma kumaa jedhee min maalo kumaan kuma maalitti godheetiin si ilaadda afaan oromoo afaan biraayyoon siime macaafa kana gaafa lallabnu nuti macaafa sana gaafa dubbisnee mata duree isaa baasnee waan jechuu barbaade ibsinee barsiisnaa jechuudha atis amma murtaa macaafa kana keessaa amma namni wajjin haasa'e amma taa'ee barsiisu moo gaafii deebii isaarraan ture moo barsiisaarraan ture moo sagantumatti yaa'u siif hin galle mucaa ofii kiyyaafin taa'ee barsiisu ture moo mucaa wajjin waliin dubbisaa turre. Waliin dubbisaa turtanii ibsatti laachaa turte inni kun akkasidhaa jettee deebisaa. Dogoggora waan sanirra dilaan jee kanarra bakkuma takkarra naqabdee jirta kijibatanii dubbadde. Ka'aay isa miti deebii laachaa turte akkas miti akkasidha jechaa turte kana jechuun kee macaafa kana ibsaa jirta. Digalee
isintu dogoggore ka waan hin jirre lallabdanii beeyta. እሺ mee kana naa dubbisiiti maal jechuu barbaade haga kudhaniitti so jiru dubbistee sii dubbisa 4:16 jetteemi. kudha afur kudha lakkoofsa jaarraa kaastee haga kudhaniitti so jiru dubbistee deebitti naa laatta. Sii dubbisa maal? Ayyee. Angeleen fudhatta. Okay. Afur irraan sii dubbisa. Meeqarraa naa dubbiseetti? Kudha afurin jedhe kudha afur. Kudha afur lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa jaarraa kaatee. Jaarraa sii dubbisa. Akkana jedha. Maqaa eenyuutiin hin dubbisa ree? Maqaa Yesuus Kiristoos. Hin jedhu wangeelli akkas. Jedhi kaa. Hin jiru hin jedhu. Atilleen hin jedhin. Maqaa dhumatti amantu sanaan dubbise rakkoon qabu. Maqaa eenyuutiin maquma kan kootiin hin dubbisa. Anumaa dubbisa. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana mallattoo tana hunda yoo beekte takka takkatti si gaafadha mallattoo tuqaa fi waraabbii fi exclamation eenyu tuqaa jinni eegaa fi kana hunda wayifitti godhan akkuma haasawa yeroo haasawinuu fi waroo waa dubbisnu wal adda walii galle okay karichis okay anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe torba ana beektan otuu taatanii abbaa koos hin beektu turtan amma jalqabdanii isa hin beektu isa argitaniis isa argitaniitus jedheen. 8 Filiphiyos immoo wanta na hunda badriis Filiphiyos immoo yaa gooftaa abbaa nu argisiisi kanaa achi nu ga'a ittiin jedhe. Yesuus deebisee otuma ani yeroo dheeraa hammana ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphiyos gaafi namni ana arge attamitti abbaa nu argisiisi jettaree. 10 ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuure abbaa isana erge isana keessa jiruutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbachuu kun dubbiin isinitti dubbadhu hundumtuu ofii kootiin hin dubbadhu jedheen. 11 dubbisime jedheen 11 ani abbaa keessa abbaan isana keessa akka jiru ana amana yookiis sababii hojichuma kana hundumaaf ana amanaa jedhe. Takka takkatti deebina. Okay wanta deebinaayye 10 lakkoofsa 6 deebinaayye achumarraa takka takkatti akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus deebisee karichi jedhe. Karaa jedhee miti. Karaan maali? Karaa nama kinarra oofan kana moo barnoota isaati? Barnoota waan inni barsiisu. Ashhadu. Shahaadarra jira abdiin. Ashhadu. Sagalee kee ol qabi xiqqoo. Ashhadu. Obsi kun. Allaa. Ashhadu. Allah. Ilaaha. Ilaha. Sagalee kee xiqqoo ol qabi. Illallah. Illallah. Nagama Josi. Abdii laayifii irra jirtanii dhagaamaa jiran beeyne yoo dhageessanis. Okay. Inni achi gara imoo jira. So sani gara wantaa deebinayye. Eenyu karichi jechuun karaa jechuun karaa inni mangadii gartee irra deeman kana raawwadha kana raawwatina akkana dubbadha akkana karadha waan jedhuutu kana maree karaa gartee mangadii simintoo godhan kanaa miti. Barnoota inni barsiisaniitu karaadha. Walii gallee karaa kiyyarra deema. Amma fakkeenyaaf biyyi tun karaan itti ceetuun karaa abiyyiiti. Biyyarra karaa ittiin ce'u jirtu karaa paartii badhaadhinaati jenna. Karaa paartii jechuun aayidiyooloojii waan isaan raawwatan hojii isaan raawwatan barnoota waan wanna kana sinii gala karaa jechuun kanuma waan biraatii miti.
So kana jechuudha. Akkasuma maal jedhe Yesuus Kiristoos dhugicha maal jedhe okay mee na dura achi kotee mee qoy dhaabbadhu na dura dhokotee jaarra jechuun Yesuus dhugaan jechuun dubbii inni barsiisanitu dubbii kijibaatiin waan waaqayyoo barsiisa jechuudha. Akkuma Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu ani dhugicha isaan waaqayyoo irraa dhageessanitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam kanarraa wanne jedhe dubbii inni barsiisanii dubbii isaatii miti akkuma gadi keessa dubbatee dubbii waaqayyoo barsiisa dubbii qaama mootummaa Yihudootaan barsiisu dubbii munaafiqootaan barsiisu dubbii namaan barsiisu dubbii sagalee waaqayyoo barsiisa jechuudha. Dhuga barsiisa kijibaa miti jechuudha. Waan biraatii miti. Eessaatu dhuga jechuun osoo hin ta'in waan inni barsiisantu dhugaa malee dharan barsiisuu jechuudha. Kana hin fudhanne islaamisitti aman. Jireenya yeroo jedhus yoo dubbii kanaa fi karaa isaa kana hordofte dhugaa inni sitti dhufeen kana yoo fudhatte jireenya isaa malee karaa isaa irraa malee ittiin argatu jechuudha. Sabni Israa'el karaa biraa hordofee jechuudha. Karaa tokko karaa biraatiin argatan hin jirtu Yesuus maletti. Seera isaa jala deemtee abboomii isaa jala bultee fakkeenyaaf seera mootummaan kaa'e karaa abiyyiin gartee xurre inni kaa'e karaa seera inni lafa kaa'e konstitushina seera inni lafa kaa'e kana yoo hin deemne gartee hin miidhamta gara mana hidhaa deemta jechuudha. Seera waaqayyoo abboomii inni dhufeen kana hunda ka'e Yesuus barsiisu dhugaa inni barsiisu karaa kana yoo hin hordofne waaqayyoo biran dhayitu inni achi keessa dubbate gartee karaa kan kooti malee abbaa biran dhayitan jedhe abbaa yeroo jedhan akka wangeelaatti uumaa jechuudha uumaa kiyyaa jechuudha. Como Wangela Yohanis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Maryam Magdaleeti 20 takka irraa yoo kaaste ka dubbatu gartee amma nan qabin jedhee Maryam Magdaleeti an ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi keessanii naan adeema jedhii isanitti naa himi jedhee ni dubbatee miti. Kanaaf karaa abbaa inni gartee galmaa miti yoo karaa isaa kanarra deemtee dhugaa inni barsiisu kana fudhattee mangadii kanarra teessee jireenya bara baraa kana naan argattaa jechuudha. Jireenya kan ittiin argatan ammas wangeeluma kana keessa Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irratti dubbateeti si waaqayyo jedhe. Si waaqayyo isa tokkicha waaqayyoon tokko ta'uu beeytee si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa jedhe. Dhugaa ta'uu san beeytee waaqayyuma tokkisan dhugaa. Dubbiin inni Yesuus dhugicha waaqayyo irraa dhageeme waaqayyoo dhugaadha. Dhugaa waaqayyo irraa fidu waaqayyoon dharan dubbatu dhuga namatti hima reaality. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha. Isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedhe. Waaqayyoon tokko kan dhugaati Yesuus Kiristoosis dhugaasantu tokkicha santu ergee Yesuus ergamaa yottee amante kanaan jireenya bara baraa argatte jechuudha. Yesuus ergamaa waaqayyo yottee abbaan waaqayyoo dhugaa tokkicha san yottee yoo fudhatte kanaan gartee jireenya bara baraa argattaa jedhe Yesuus. Maal jedhe? Eshi achirra dhaabadhu. Ayye. Anaan yoo ta'e malee gaafa jedhu maal jechuu barbaadeetu. Karaa biraatii miti ka. Isa yoo hordofte malee warra Faarisoota mootummaa yeroo sanii Yesuus Kiristoos yeroo biyya Yihuudaa keessa biyya saba san keessa bulchu mootummaan biyya bulchu abbaan mootummaa qabu hin jiru. Ni jiraami warri biyya bulchu ni jiranii bar. Jara sanii kan hordofu kara barattoota isaatii miti isa hordofta barnoota isaa hordofta karaa isaarra isa jala yoo isa duuka buute malee in argattuu jireenya Yesuus barattoonni isaati warri isatti amanes in argatuu jechuu kana itti hime. Kana jechuun yoo Yesuusitti amante malee abbaa hin argitu jechuu isaati. Maal itti amante Yesuus bara Museetis karaa Museetii malee waaqayyo abbaa beeku.